Nageenyi keenya kabajaa fi jaalalaa iddoo jirtan maratti sinaa qaqqabu. Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Kun qophii keenya malee jijjiirama torbanitti yeroo kan isin biraan geenyudha. Har'as immoo keessummaa adda ta'e tokko kabajee isiniif dhiyaatee jira. Keessummaan koo tiktookeradhaa, dargaggeessaadhaa, ola deemaadhaa, koomedii garaagaraa immoo hojjechuudhaan isin beekama. Akkasumas immoo yuutuubii mataa isaas banatee sosochii gaarii irra jira. Barumsa isaas baratee hojii dhuunfaa koo uummachuu naa wayii jedhees yaada garaagaraa qabatee akka jiru odeeffannee isiniif affeerree jirra. Dargaggoo Caalaa baga nagaan dhufte. Ayyee isinis baga nagaan na eegdan. Caalaan eenyu jedhamee daawwattoota keenya wajjin wal bare? Caalaan ani Caalaa Barreessaa jedhama. Kanan dhaladhee guddadhee godina Arsii aanaa Balee Gasgaar kan jedhamtu baadiyyaa isheettidha. Achumatti akkuma daa'ima kaanii achuma baradhee barnoota Koongoo hanga kutaa 12 achumatti baradhee kutaa 12 eegan xumuree booda yuunivarsiitii Waldiyaa. Waldiyaa yuunivarsiitii barnoota saayinsii kompiitara saayinsiidhaan achittiin jalqabee ture barnoota kan koo bara 2010 jechuudha. Achi booda hanga ta'ee achitti baradhee haala nageenya tokko tokkoon immoo achi. Yeroo yuunivarsiitii barachaa turte waa'ee tiiktookii beektaa turte moo hojjechaa turte hordofaa turte? Yeroo sana waan xiqqoo tiiktaakii hin jiru natti fakkaata yeroo sana tarii ani beekuu dhabuu hin danda'a. Garuu yeroo sana tiiktaakii hin jiru ta'ee hin beekne ta'ee waan isaan beeku garuu achitti dormi kan keessatti ijoollee tokko tokko wajjin viidiyoo gaggabaabaa akkasa nama kofalchiisan jedhee hojjechaa yaalaan ture. YouTube irratti moo TikTok irratti? Callisnee yeroo sana YouTubeis quban qabu, TikTokis quban qabu, callisnee edit godhee silkii keessatti qabachaa ture. Malee TikTok yeroo sana quban qabu. Waa nama bashannansiisuuf yaadu yeroo sana sammuu keessa jechuudha. Akkasuma godhee maal godhaa? Viidiyoo tokko tokko hojjedheen ijoolluma kilaasii yaate extenderiidhaan ergaa fi ture. Akkasumatti isaanumatti mul'isa. Callistee. Malee waan addaan qabu. Dhuunfaadhaan nama bohaarsaa turte jechuudha. Karaa keessa. Jechuun fakkeenyaaf seekshinii yeroo sana kompiitara saayinsiin kilaasii A'dhaa hanga C jira. Ijoolleen kilaasii kan kooti ijoollee kilaasii biraatti ergaa turan. Extenderii malee waan biraa hin beeku. Baay'ee gaariidha. Bara meeqaa xumurte kaampaasii? Kaampaasii yeroo sana kutee tan gale. Jechuun bara 2000 yeroo sana haala nageenyaa tokko tokko hin sirriin ture. Naannoon sun mooraan sunii fi magaalaan sun sirriin ture Waldiyaa akkuma beekamu yeroo sana. Bara 2011 kuteen giree riippoortii qabantee ba'aa sallaa galee kana yuunivarsiitii dhuunfaatti baradhee bara 2014 barnootuma sanaan xumure. Achirraa adda kuttee asallaatti xumurte jechuudha. Baay'ee gaariidha. Carraa kamiin gara tiiktookiitti dhufte? Tiiktaakii guyyaa tokko illee nan jedhalee yaadeen beeku. Isa dura akkuma ani yuunivarsiitiidhaa dhufeen bara 2011 yuutuubii hojjechuu yaala. Yuutuubii irratti baay'ee ni faayidaa ture. Malee guyyaa tokko iyyuu tiiktaak irratti nan jedhalee yaadee achi booda utuma yuutuubii hojjedhu akkaawuntii kireet godhadhe isa tiiktaakii yeroo sana reefuu dhufanatti fakkaata. Viidiyoo yuutuubii tokko tokko asirratti fe'aa ture. Achi booda dhiyeenya kana naannoo yoo isaan muuziqaa baasesaa baala gizee yeroo sana kanaan tiiktook irratti hojjechuun qaba jedheetu ana mijeeffadhe. Yeroo sana immoo daldala irraan ture. Akkuma kilaasii xumureen gara daldalaa tan deebi. Daldalaa shaqaxaa maala. Gaaf halkan muuziqaa yoo isaan halkan dhaggeeffadhe yeroo sana biyya keenyatti xiqqoo koneekshiniin rakkisa. Halkan malee hojjetu. Yeroo sana ganama ka'ee viidiyoo kana muuziqaa kana irratti waan ta'ee hojjechuun qaba jedheetan ganama sana ka'ee achi booda daa'ima xiqqaa qabna turre. Isa wajjin waan nama kofalchiisa jedhee yaadu isaa wajjin hojjechuu eegale. Viiyuu gaarii qabaachaa ture. Ijoolleenis koomentiidhaan na jajjabeessaa turanii. Achi booda natti ulfaate. Amma daa'imni naannoo daa'ima waggaa 6. Ittimee waraabee ediitii walitti siksee maal gochuu irratti natti ulfaate. Achi booda waan biraatti immoo jijjiire. Achi booda kontentii dursaa kontentii daa'ima afaan hojjetu qabda jechuudha. Qaba. Hanga ta'e viidiyoowwan muraasa wayii qaba. Naannoo viidiyoo 10 maal hin ta'a. Nama kofalchiisan kan jedhe yaadu. Achi booda asumaan daldala irra jiru immoo hojiin daldalaa baay'ee natti hin tolu jechuun yeroo baay'ee kanan ani hawwu miidhuma hawaasaa irratti waan ta'e hanga ta'e hojjechuu yaadan ture. Achi booda viidiyoon kiyya viiyuu gaarii qabaachaa deemnan gara magaalaa Adaamaa galee Adaamaatti.
Viidiyoo tokko tokko. Amma magaalaa Adaamaa jiraatta. Magaalaa Adaamaa jiraata. Magaalaa Adaamaa akkamitti ibsita? Magaalaa Adaamaa keessattuu anaaf natti fakkaate baay'ee natti tolti. Keessa waan fayyaa kiyyaa fa'aadha. Waan keessa jiraattuuf. Natti tolti magaalittiin bareedduudha. Akkuma durii caalaa immoo haalli nageenyaa ishee baay'ee dansaadha. Natti tolti magaalaa Adaamaa. Carraan ati gara TikTokitti ittiin dhufte sirba Yoosan Geetahuun dhageesseeti. Sirba Yoosaniin maaltu sitti dhaga'ame yeroo dhageesse gara TikTokitti kan si hawwachuu danda'e? Sirbichi baay'ee natti tole. Baala gizee yeroo sana jechuun haalichumatu waa'ee kiyyaa ibsa natti fakkaata. Na ilaallatanis baala gizee waan jettu fakkaata. Na ilaallata. Anis baala gizeennati irraa waan addaa ta'es argachuu dhabu. Naan jedhama waan ta'eef dirqama waan ta'eef of ibsuun qaba. Isinis jedhama jechuudha. Jaalladhis jibbees baala gizeedha. Baay'ee gaariidha. Baala gizee erga taate bara yeroo keetii kanatti maal hojjette? Baala gizeennatiin kiyya amma uummata wal barsiiseera. Uummata irratti akkaan haga ta'es ta'u hanga yaadamees ta'u baatu uummata wal bariira. Viidiyoo kan koo namni na jaallata natti fakkaata. Koomantii negatiifa yeroo baay'een argu. TikTok kiyya jalatti koomantii jalatti. Sanaan akka uummata wal barana taasiseera inni guddaan. Baay'ee gaariidha. TikTokii kee irratti nama 4, 5 yookaan nama 3 yookaan nama 2 taatee hojjetta. Abbaanis sumadha, ilmis sumadha. Baay'ee nama dinqa. Hagam sitti ulfaatu yeroo viidiyoowwan kana quba qabaatti hojjettee walitti fiddee kontentii kana kireet gochuudhaaf akkam dadhabbiin isaa maal fakkaata? Nama 4, 5 miti darzaana tokko ta'e hojjedheera. Darzaana tokko jechuun nama 12 ta'e hojjedheera. Viidiyoo ilaaltee ta'e viidiyoo kan koo hancidhaa wayita irratti jechuudha. Nama 12 viidiyoo isa yaadee miti deemee darzaanuma tokko na guute. Darzaana tokko guute. Isa sana kanan hojjedhu yeroo baay'ee itti dhimmamtee gaafa wanta tokko hojii kiyyattee yaaddee seentu wanti hunduu siif salphata. Ulfaatus afitti salphisuu qabdaati. Fakkeenyaaf nama 2, 3 hojjechuun baay'ee ulfaata. Yaada ani fakkeenyaaf abbaadhaaf lafa kaa'ee haasawaan fakkeenyaaf namni tokko gaafsi biraa sitti haasa'u. Ati oli hojjettee namni sun gadi gaafa siin jedhu walitti siin galu wanti sun. Yaadan abbaadhaaf lafa kaa'ee nan barreeffadha. Gurguru yala veola si gurguru yarabgel moma si gurguru namarare tamarsebo gurguru yala veola si gurguru namarare tamarsebo yero keruma yarabgel moma itti burani yarabgel moma darbacha demu yarabgel moma yero zubuma yarabgel moma gufubatani yarabgel moma darbama demu sigurguru nama la uffataallee si bitanii guyyaa sargiitiin boochaaf immoo maal taati? Maal laafadhaan uffataallee si bitachuun obboleettiin teenya deemuu heddi miti. Wayo berarti ini suka. Anak anakku. Jawab. Itu. Mata ada cengin sedanu. Sudah juga rana beja. Akan mentok. Sini boleh. Sini nih. Yo. Jawab. Biar nama lu yang terus nak kasih bude. Segera silki siapa je? Kenapa tak beri siapa?
Oh ya bang, badi lafa drama tadi sih. Oke, dapat. Oke. Hello Dikabu. Hello Dingilu. Saja. Magala keessa jiraayyu. Aduan na bude ini tasnan natam. Maal tuumam? Nada nan. Lafi kamatto ke kadam. Dan. Akkam seeti? Tole dingiluun obbolaa lama qaba. Dingiluun obbolaa lama qaba. Ijoollee shamarranii jechuudha achi booda isaan nama sadii achi keessatti. Isheen hangafaa ni orumni turte. Akkasumatti akkuma tasaa manatti ulfoofte. Isheen quxisuun immoo kadhatamteetti kaadhimamteetti. Kaadhimamteetti achi booda dingiluun gaafuma isheen kaatti beeksisanitti fakkaate gaafuma isheen torbee lama torbee sadii jechuun ji'a lama ji'a sadii fakkaate torbee saddeetti waan warri fayyaan beeka. Gaaf sana ol jechisiisu barbaadanitti fakkaate dingiluun yeroo sana midhaan nyaachisaa ture waanuma ishee waan hunda qajeelchisu kana gaafachaa ture. Kanarra darbee osuma akkasumaan jedhu cidhii obboleetti xiqqoo gahe. Gahee otuma sargiitti jiranii isheen sun immoo ciniinsuun qabe ishee wantoota sana. Hangafa sana jechuudha. Deemee gaaf sana isheen ulfooftee cidhi sunillee seeraan hin taane egaa sana akkasuma duuba galtee isheen. Gaaf sana amma darbana tokko ta'ee kana jedhe. Ergasii deebiteetti jechuudha. Eeyyen. Achirratti qabattoo hiikkadhotta. Isa sana akkam teessiti qabattoo hiikkadhuu kana ani jechaan dhagaa jechaan beeka malee yeroo jechuun gaafa haadhi manaa ulfooftee mana yaalaa jiru ciniinsuun qabu abbaan manaa sun qabattoo yookiin hiikkachuu qabaa yookiin laalleeffachuu qabaa waan jedhamu itti jira. Akka aadaatti. Akka aadaatti ta'e akka ammayyaatti ta'e hin beeku garuu hin jedhama akka aadaatti. Kanaaf waan aadaa keessatti haasa'amu sani achirratti mul'isuun qaba jedheetiin kan obbo Xigaabuun qabattoo isaa hiikkata. Hiikkatanii innaan yeroo sana ayi kuni irra deebi'amee ilaalamuu qaba. Haa ta'uuti egaa maqaawwan ati filatte kuni maalirraa kaasteeti? Dingiluu, Xigaabuu, eenyudha maqaan abbaa? Bolchoraa jira. Maqaawwan kana maalirratti filatte? Isa sana akkasumatti qaama gaafa hawaasuma keessatti naannoo keenya keessatti waan akkas akkasiisin maqaa nama tokko tokko akkasumaan nama kofalchiisu jira maqaan nama tokko tokko. Sanumarraa ka'eetiin akkas jechuu dandeenye waan addaan qabu. Jiru jechuudha. Gara ollaa keessanii yoo deemte Xigaabuun jira, Bolchoraan jira. Bolchoraan isa baay'ee gaariidha. Egaan obboleettiin kee tokko heerumtee isheen tokko immoo gara manaatti akkuma hin taane taate isaan keessaa akkam gabbarra kam ture naannoo Arsii ta'e Ansilumaa Arsii kanaan jettee turte gabbarra kamii simbira. Arsii anis jechuun iddoo dhalootallee Arsii ta'u iddoo ijoollettiin aadaa Wallaggaati beeku. Sirbicha agartee ta'uu ta'e sirbicha aadaa Wallaggaati jechuun naannoo Wallaggaatti aadaa isaaniitti heeruman. Uffannaan illee haalli isaan itti heerumsiisan illee akkasii waan ta'eef hanga Arsii sana ulfaatu natti fakkaata. Gabbar sodaatanii magaalaa Adaamaatti heeruman waan ta'eef rachii sana achuma godhaa jechuudha. Cidhi sun mana uumamii keessatti ta'e mana uumamii sun tarree namanii kan ta'an mana gambal'atu keessadha kan. Amma achi keessatti kireetivitiin jira. Kireetivitii jechuun wanti viidiyoon kiyyaa maaliyoon itti dabalee bareedaa maaliyoon irraa sammuu fokkata waan jedhu wayii jira. Amma manitti gaafa ni hojjedhu kutuma xiqqoo keessatti hojjedhu. Kilaasuma tokko keessatti. Kilaasuma xiqqoo keessatti viidiyoo jechuun baakiraawundii garaagaraa fudhadhe. Amma akka duriitti giriin iskiriinii waan jedhamu jira miti. Isa sana fayyadameetiin garuu irratti dhimmamee maal akka malee namni amma akkasitti nu hubatu waan mana bal'aa wayii keessatti hojjedhee bakkuma san deemee waan inni hojjedhe wayii itti fakkaata. Ani garuu mana xiqqoo keessatti ediituun fayyadama. Baakgiraawundii isaa giriinii fayyadamte jechuudha. Giriin iskiriinii fayyadama. Giriinii baakgiraawundii. Baay'ee dinqiidha. Akkamitti fayyadamee yeroo keetti maal fakkaata?
Itti fayyadamu yeroo kiyyaa yeroo baay'ee TikTok irratti nan dabarsa. Jechuun guyyaatti yoo xiqqaatee sa'a 5 ol dabarsuu danda'a TikTok irratti. Baay'ee gaariidha. TikTok kee keessaa tokko kan inni argee abbaa koo irratti diriiriin deemu kan jettee hojjette tokko jira. Mee isaa daawwattoota keenyaaf irree walitti deebina. أيام زمان كانت أيام Siree maal godhamne biyyaadha naannoo. Yoo hojii warra kana. زمان كانت أيام Baga dhufte ilma koo koottaa'e. Koottaa'e jechuudha. اللي فيها قصة Ilma koo akaayii kan itti qabnee haa jira. Dingiluu. Suutan amma irratti eessus jalaa dhaqa. Haaloo daa'ima akkana. Xaragii mee lafarra isaa xaraguun jedhu. Suutan nyaadhu. Maalitti nyaka nyaktaa nyaatu? Atis akkasumatti nyaachaa jirta. Wanteetu fayyaan qabdu guddacha. Luka kee narraa qabu. Tittoo yalaqqa dabadhuu ta'a. Luka kee haa cabsu maal jettaa? Kee deemasi. Obbo Tamasgeen agartanii waan na gochaa jiru. Gudiin dhalate. Sirma abbaa kiyya maqaa isaatiin waan ta'e. Hiriyaa keesseeti. Fidas akaayi. Fedi kan ammaatti kanama. Fidas. Bagad. Shamtu. Maal jetta abbaa nagartu maqaa keessoo amte sirma kabaja siin qabdu. Ani abbaa kiyya irratti diriirii hin beeku. Baga gobde gobasii ko. Walitti deebineerra kabajamtoota daawwattoota keenya. Egaan abbaa koo irratti diriiriin beekuttee ollaadhaan mucaa dhufe sana ariitee mana keessaa gadi baaftee mee akkam ture? Maal irratti hin dhufte? Viidiyoo sana akkam seetee akkuma tasaatu hojjetame viidiyoo sana. Yaada ta'eetiin qabadhee dhufe. Jechuun manni ani duraan hojjedhu waan biraati. Amma mana lamaan qaba isaa mana tokko keessa galuu fi kan hiriyaa kiyyaa tokko jira. Mana hiriyaa kiyyaa tokko sana keessatti hojjechuu deeme gaaftee yaada qabadhee jechuudha. Dhagnaan yaadumti surmaa naa dhufu dide bakka yaadicha nan hojjedhaa ta'uu didaa dhumatti ofii fadhee tan lafa gahe. Siboota Usmaanii galgala irraa televizyiina ilaalaa jiru viidiyoo ta'ee naa dhufe jirratti. Yaadicha achumatti kireet ta'e. Dafii yommuu sana kanaan jalqaba isa viidiyoo televizyiinii agarsiisa jiru sana waraabeen egaa sana achumatti yaada itti uume. Viidiyoo sana guyyaa lama maal of bira teessiseera jechuun poostiin godhe jedhee. Maaliif madaalattee? Tokko kwaalitiin isaanii sa'aatiin galgala waraabame ture. Yaaduma hin kofalchiisan seene nama akkasitti nama hawwatan seene. Sirnaayyuu akaayii irratti wal yola kaasaa turtan. Wanti barbaadamte amma dingiloon akaayitti akka namni biraa jalaa nyaatu hin barbaadu. Jechuudha. Nama biraa turiin barbaadu. Sumaanuu sababa argate sababa abbaa maqaa isaatiin waamee sababa argate. Ijuma sana diriirii godhatee tolche. Sirumaa namni akaayii keessatti diriiriin qabdu waan sin jedhan fakkaatu. Wanti alatti amma akkasi jechuun abbaa kee irratti diriiriin beektu osoo hin taane akaayii kee irratti diriiriin. Dhugaasaa garuu akkamidha? Dhugaan isaallee sanuma amma Abbaa kee irratti akkam? kan barbaadamte akaayidha waan ta'eef abbaan kan gasmaraa miti garuu amma achitti kabaja abbaa abbaa sarraa fuudhee garuu ishiin isaanii taatu. Anggu guddaan kan barbaadamte akaayittiidha. Akaayittiin akka nama lamatti hin qoodamne. Naannoo keessanitti akkamni? Daa'imman yookaan ijoolleen ola deemuun gaafa namoota gurguddaa waaman akkamitti waamu? Amma namoota guddaa baay'ee kabaju. Fakkeenyaaf nama jechuun abbaa daa'imaa gaafa taate baay'ee kabajamta. Isiin jedhamaanii sana booda abbaa eebiduu jedhanii malee maqaadhaan waaman. Jechuun fakkeenya nama isteejii umrii kan keetuu walitti siqaa ta'eyyuu daa'ima si dura argate taanaan abbaa eebiduu jedhanii waamu malee maqaadhaan waamuun isaati. Akkuma naannoo keessanitti jechuudha. Sun aadaa keessatti guddatteedha kan itti achirratti lakkisiifte. Mee fuulduratti maal hojjechuudhaaf karoorfatteerta? Maal yaadaarta? Fuulduratti ifuma kanaan bakka ganaa danda'amee jechuudha tiktaakuma kanarratti. Hojii babbareedaa hojii bifuma kanarraa itti fufuun barbaada. Sana malees immoo miidiyaawwan hawaasaa tiktaakii qofa osoo hin ta'in
kan akka Feesbuukii kan akka YouTube irratti sirriitti hojjechuun barbaada. Hawwiin kan koo isa fuulduraa immoo komeediiwwan garaagaraa bifa diraamaatiin jira bifa fiilmiitiin hojjechuun barbaada. Sanaaf sochii goote qabdaa? Ammaa fi wanti inni babarreeffachaa jiru jira. Isa sana gochuudhaaf wanti inni yaadaa jiru jira isa sana fuulduratti. Dhufaa jirra. Nagaan kottu siin jenne nullee. Meegaa waan baratte nu fuulduratti tarii hojii hojjechuuf wanti itti yaadartu jira? Jecha maqaa maal ta'e siiti? Qacaramanii hojjechuun jedhanii tiksee ta'udha jedhanii adda addummaa tikseetiin adda addummaan qabu naan jedhu. Ani seenes illee agarree jalqaba akkuma inni eebbifamee nu garuma hojii daldalaatti hangale garuma hojii dhuunfaa jechuudha. Fuulduratti isa maraadhe kanaan hojii mootummaa hojjechuuf karoora hin qabu. Daldalaan ammaa gamdeetteerta? Daldalaan yeroo sana baay'ee gaarii ture. Bakki nan hojjedhus iddoo murteessaadha baay'ee iddoo bareedaa ture gabaa gaariin qaban ture. Achuma ta'eyyuu garuu hawwiin kan koo garama ture garama miidiyaa irra ture. Sanumaan inni xiqqoo janaa godhannaan kanaan garaana dhiisee dhufeefu. Garuu lachuu wal faana deemsuun hin danda'amu? Daldalli ulfaata jechuun nama fakkeenyaaf maatii kan kee keessa nama si gargaaru jechuun iddoo murteessaa waan ta'eef iddoo nama 2-3 waan akkasii barbaadu. Nama yeroo hundaa yeroo ati hojjechuudhaa qabdutti fakkeenyaaf viidiyoo nan hojjedha yoo jette sa'aatii sana nama dhufee sirraa fuudhee si gargaaru osoo jiraate akkasitti deemsisuu dandeesse garuu yaadni kan kee bibittinna. Bakka nan jiru sanatti amma hojii asiin daldala hojjechaa kan ammoo gaafa wal bira oofuu akkan yaadee ta'uu dhabuu danda'a. Kanaaf garuma tokkotti deemsuu barbaada. Yeroo boqonnaa kee akkamitti dabarsita? Yeroo boqonnaa kan koo hojii jira amma hojiin online irratti waan tokko hojjedhu jira. Isa sana gara yeroo viidiyoo hojjedhee xumuree gara saayitiin deemee hojjedha. Sanaan alatti immoo tokko waa'ee ijoollee hiriyoota kiyya wajjin oola. Gaafa baatanii olmaan keessan? Olmaan keenya akkuma nama baanee mana kuwaasii ilaalu. Taphanni ilaalta jechuudha. Isaan waan gargaara malee taphallee hangas maraa jaalladhee miti isaan waan gargaara. Isaan hiriyoonni kan koo. Isaan baay'ee ilaalu. Atis isaan ilaalta jechuudha. Anis addaan beeku nama kuwaasii dhiitu adiima hundi isaaniitu adiidha miidhama kubbaa taphatu. Garuu adiin sun maqaan isaanii tokkuma natti fakkaata. Waanuma namni tokko taphachaa hin beeku. Malee kilaba deeggartu hin qabu. Hin beeku. Maanchister yeroo jedhan dhagaa siitii ta'e Yuunaayitid ta'e lamaan jira. Gaafa isaan taphatan bakka Maanchister waama jedhameef qofa deeggara. Arsenaal faan beektu? Jecha beeka garuu Maanchister natti tola. Akkasumas eenyu akka keessa taphatu hin beeku fakkeenyaaf. Siitii keessa eenyu akka taphatu hin beeku Yuunaayitid keessa eenyu akka taphatu hin beeku garuu akkasumatti natti tola duraan hin beeka waan ta'eef daftara irratti faroo barreeffama. Isa hin beeka waan ta'eef hin beeku tapha hangas mara ilaalu isaan gammachiisu faayilaa. Hiriyootuma kee gammachiisuuf faana ilaalu. Waan fudhanii deemu. Tarii yeroo ijoollummaa keetti taphattee hin beektu maaliif? Yeroo ijoollummaa koottis kubbaa saashee faranjiin dhiitu kana nuti nan taphanne. Carqii irraa hojjetamti isa taphanne malee isa kana nan taphanne malee. Kan itti guddadhe isa carqii waan ta'eef. Isuma carqii waan ta'eef. Isa kan faranjootaan ilaaluu jechuudha. Ilaalu ammas maraa ilaalu. Biyya keessaa ilaaltu qabda yookaan waan deeggartu qabda? Biyya keessas ilaalu baay'een jaalladhu kubbaa. Walumaa gala kubbaadhaaf iddoo hin qabu. Atileetiksiidhaaf? Atileetiksiis nan ilaala gaafa Itoophiyaan fiigeedhaan ilaala. Achi booda kan addunyaa maal kana hin beeku. Kan addunyaan beektu? Hin beeku. Gaafa yeroo Itoophiyaan biyya keenya fiigu nan ilaala. Maatii waan addaatti eebiluu jedhu hin beeku. Fiigicha Itoophiyaan dorgomtee mootte keessaa kan itti yaadattu jira? Inni ilaalle jechuudha walumaa gala. Eessatti akka fiigan hin beeku maala hin beeku. Gaafuma fiiganii tokkoffaa fi lammaffaa jedhanii ma jiran malee hin beeku. Mee atileetota Itoophiyaa sadii natti? Warra duraanii. Akkasitti maqaa beekam. Fakkeenyaaf amma ijoollee Dibaabaa jiru. Eenyu fala isaa? Ganzabee Dibaabaa, Xurunesh Dibaabaa. Daraartuun jirti, Qananiisaa Baqqalaa jirti. Daraartuun kan eenyuti?
Sama kutaa lamatti marade daraartuu tullu kan ilkaan qulqulluun jira. Kan ilkaan qulqulluu. Ilkaan dabartu baay'ee afaan Oromoo kutaa lama jira. Indira ture. Beeka akkasitti maqaadhaan beeka garuu biyya itti fiigan hin beeku amma yeroo baay'ee. Akka ispoortiin hojjetaa? Yaala. Hin hojjedhu baay'ee. Hin hojjettu? Hin hojjedhu. Garuu dhaabbii kee gaafa ilaalan nama ispoortii hojjetu. Fuulduramaatti kaa. Fuulduramaatti an ilaalame. Hin fiddus? Hin fiigus. Maal jalaa fiddanii? Akkana jalaa? Isa akkasitti ispoortiidhaaf akkasuma iddoo kennaan jiru. Ispoortii maqaama jajjabeessuun akkasii fuulduratti yaalu. Fuulduratti. Kana isa dhagaa babbaatan garuu maal jedhu. Inni ikkoo ispoortii isaa guddaadha. Isa na yayyaala. Garuu gateettiin keessa akka isaanii miti. Qurmaanni natti baay'ee. Baay'ee gaariidha. Egaa caalaan TikTok irratti bal'inaan kan itti beekamtu hawaasni illee sanarratti beeka. Nullee san warra laallee hojii hojjettu baay'ee kan nama bohaarsanii barumsa illee kan dabarsanidha. Kanaaf keessummaa keenya goonee si affeerranne. Dargaggoonni akkamitti hojjechuu qabutti yaaddate? Fakkeenyaaf barumsa kee barattee jirta, barumsa kee dhiistee hojii mataa kee hojjechaa jirta. Amma immoo yeroo baay'ee biyya keenya keessatti dargaggoonni hojii dhabdummaa maal jedhanii sababa kan dhiyeessan baay'ee isaaniitu jira. Nyaata immoo sirmaa miindeffamee hojjechuu yoo barbaadu sadarkaa jedhu irra jirta. Maal dhaamtaaf maal sirraa baratu dargaggoonni? Namni uumamaan akkamseeti. Hunduu taalentii ta'e hin qabu. Inni dhoksaa yookaan ittiin saalfataa yookiin ol baasee mul'isee namni maallaan jedha malee uumamaan namni taa'e hunduu waan ta'e qaba. Isa sana ol baasee mul'isuudha amma rakkina. Hanga ta'e fakkeenyaaf asiin namni maallaan jedha jechuu danda'a. Saniin immoo sarara gura yookiin silkiin qabu siin jedha yookiin maaliin qabu jedha. Hunda caalaa mindeeffamanii hojjechuudha. Mindeeffamee sin hojjenne garuu akkasumatti gaafa naan jedhamu mindeeffamanii hojjechuudha waan ta'e wayitiin. Waama dhuunfaa keessatti hojjettee gaariidha. Sana malees immoo taalentii qabdu sana of keessaa baastee gaafa amma miidiyaan toleera fakkeenyaaf tiktaakiin toleera feesbuuk irratti waama mana kee teessee waan barbaadde hojjechuu dandeessa. Taalentii qabasanitti gaafa dhufanii gara miidiyaatti fidanii maallaqa sittiin argachuu danda'anii beekamtii sittiin argachuu danda'anii taalentii sana ol baasuu guddaa. Keessa isaanii dhaggeeffachuu qabu. Isaan isaanii fayyadamaa ta'uu danda'u jedhee yaada. Tarii sababati miidiyaa irratti beekamteef namni hundumtuu gara sanatti gorsamu namni tarii dandeettii isaa of barbaadee haa argatu. Isa hin jedhamu. Kanaafuu amma fakkeenyaaf ani sirbuu dandeettii sirbuu nan qabate ati dirqama sirbuu sirbi jechuu barbaade miti. Atis dandeettii mataa wayii qabda. Mataa kan kee yookiin dandeettii daldaluu qabda ta'a yookiin dandeettii waa uumuu qabda ta'a. Isa sanatti fayyadamuudha guddaa. Waan namni dandeettii keessa isaa jiru kan ol baasuudha. Ol baasuutu irra jira. Mul'isuutu. Baay'ee gaariidha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya miidha kan jirru. Amma immoo tiktokii kee keessaa tokko isaan affeerra ilaaluu walitti deemna. Chokoleettii nyaattaa? Naa kenna. Abbaa abbadaan har'a waasitti dhimme. Maal ture? Mana barumsaatitti walaloo dubbisaa ture gaafa qannaa. Nan dubbisaanu natti kenna waan akka itti haasa'asan natti kennanii. Isin bitamoo walaleessitan naan jedhan na walaleessan jedheen kaan. Ati moo ilma kositu walaleessa? Walaloon dubbisaa gurra naaf ergisaa gurra qofaa miti afaanin callisaa wadaloon kiyyaallee mata dureen isaa HIV jedhan jedhe. HIV kana dhibee baraa kana dhibee fokkataa nama horataa nama ajjeesaa of eegaa yaa sabaa xiqqaa guddaan of eegaa shamarraa durdaas of eegaa. Dhibeen kuni umrii dargaggummaatti baay'ee nama miidhaa yaa sabaa ofuma eegaa jedhe harkaa caba. Ka'umsi dhibee kanaa saalqunnamtii fokkataa. Dhibeen kun nama keessa seennaan baay'ee walqataa. Saalqunnamtiin immoo maaliin? Saalqunnamtiin beektan maal qaayyaa biraan jettee yaadna baalagiin haasa'in mi'a. Gocha kanas hin beektu ati. Eeyyeen natti maan beeku abbaab. Saalqunnamtii jechuuni. Dhiisa abbaa bandeebisini deem gadii warra kee gaafadhu. Abbaa kiyya wanna baalagiin gaafatin. Kaide. Ilaalta maal goora. Akkanatti hin deemin bochira afaan naaya. Akka yeroo kaan albaasneetti
Maalo dhirsa kootiin jedha bocoraan. Bocoraan eegimee qaba eessitti hima. Sabaataati kootti deebii bakka haa galu inni maal jettaan? Eessa dhahe? Nangalata. Ifama guddaa bannaa jedhan afaantu na alba'e. Lammata akkana siin jedhu kootti deebii amma wajjii kenna. Rakkoon qabu dhiis. Namti itti miti garuu. Sagaleen godhe homaa sin godhu. Bocoraan. Hundaafuu nagaamtu. Nagaa hin galle rabbisi wajjin haa ta'u. Walitti deebiin kabajamtoota daawwattoota keenya. Egaa abbaan warraa fi haadha warraa yoo lolanis sirriitti walitti araarsa. Yaada jedhamu qaba tiiktookii deebiin. Eessaa fidde gana? Wanni beekamu wayii jira akkasumatti. Amma jechuudha wanta yeroo daa'imummaa amma yeroo wanti daa'imummaa siin galle yeroo guddatte wanni beektu wayii jira. Akkasumatti ofii namni sitti himu akkasumatti wanti xiinxaltee beektu wayii jira. Xiinxaluma sana irraa dhufe waan hawaasa keessa jiru wayii natti fakkaata. Fiilmiiwwan tokko tokko gaafa ilaaltu jira waan akkasii. Isa sana irraa dhufee mana hojjedhe. Garuu yaadamni kun jira naannoo itti guddatte sana jira. Dhaluma namaa hunda irraa jira natti fakkaata. Kana maal jedha seetu koomantii wayii hojjettus hojjettee nama gammachiisa. Garuu harri kan kee maatiin kan kee gaafa si argan maal jettaa jedhan geessee isaan laalta. Isa sana maal kee yaaraa jedha rakkoon qabu. Simachuu danda'a. Waan hawaasa keessa jiru wanti ciree tayyaa. Maatii irratti argiteerta. Nagaa. Hin beeku. Adda baasteen beeku. Malee akkaataadhuma aadaa iddoo garaa garaatti abbaa warraa fi haadha warraan haga fedhe yoo illee bultiin isaanii iddoo tokkodha. Araarri galgalanuma deebi'e jechuudha. Wanti ani qabatee jiru maanni seeti? Waan nama hawaasa keessa jiru. Fakkeenyaaf hawaasni ganda tokko hawaasa gara biraatiin wanta walitti fidu wayii. Achitti maal jedhama asitti maal jedhama waan jedhu wayii akka waltiin tolu gochuu barbaadeen. Fi yeroo baay'ee waan ijoollummaa irratti qabatu wal qabatu. Waan yeroo ijoollummaa dabarsine maal mala. Waan akkasii sana wal baasii mul'isummaa bu'a. Isuma isaanii kan siree walitti araarte. Gaariidha tiiktook irraa namni tiiktookii hojjetu tokko malee jaalala akkamittiin ibsuu danda'a? Jaalala. Namni milfaatu. TikTok irratti amma akkam seeti namni konteenti kireetaarii wanta gaarii irra jiru fuuluu gaarii qabaate viidiyoo gaarii hojjechaa jiru kallattii baay'inaan qoramanatti fakkaata. Qoramanni gara itti baay'achuu oolu. Jira achii dhufanii hin jiru waan ta'eef hin jedhu. Karaa keessaa yeroo gara keessaa kan inboksii kan kee gaafa goote hin jira. Isa sana immoo kaayyoo keessa jalqaba qabatte sana galmaan godhamee agaroorii kan kee. Isa sana garaagarummaan keenya kanadha. Namni anamma miseensii tokko barreessee kan adeemsisu tokko yookaan lamadha. Siin immoo ofiisii barreessaa oolu kanadha garaagarummaan keenya. Sana jechuun bakka karoora kan kee akkamii karoora kan kee immoo akkamii fakkamii ta'uufaa jirta. Karoora kee keessatti maaltu akkasii mudatu tilmaamuun nama dhibuu achi keessa immoo inni guddaa waa'ee jaalalaa kana ta'uu danda'a. Isa sana immoo akkamitti chaalenjii gootee bira darbuu dandeessa. Isa sana irratti gaafa xiyyeeffannoo bakka itti yaaddee dabarta. Hunda isaa dhiistee darbe. Dabarte. Kaalimaa qabdaa? Qaba. Qabna. Fuulduratti yaaddee? Inni seera uumamaati. Seera uumamaa keessa jiru. Ulaagaa eenyutti? Ulaagaa kaadhimamu beektuu haa taatu akka sammuudhaan nama gaarii haa taatu nama sammuu bal'atu haa taatu nama cimtuu haa taatu walumaa galatti. Achi booda wanti kaan ulaagaan kaan duuban itti dhufa. Sadi waan jiru sana dhageenya. Asuma garii yoo daawwachaa jiraatesi akka keessaa ilaaltu. Bifa jettamu amala jettamu. Qaama guddina imala. Mee san faana bifa akkasii. Lakki barreessuu wayii jalqaba qophaa'eetu waan ta'etu waan gaafa sagantaa itti aanutti wayii. Mee bifaaf dhaabbisee itti qabaachisu haala rifeensaas. Bifa ishee magaalaa yookiin diimtuu.
gara diimtutti. Achi booda immoo dhaabbata. Xiqqoo dhiyeertuu kan taate. Garuu anaa gadi ta'uu qabdi. Si caaluu hin qabdu. Anaa ol ta'uu hin qabdu. Jechuun qaama jechuudha. Dheerina maal. Achi booda wanta wanti ni jedhu. Rifeensa gasmara irratti rifeensa gasmara laa. Binna maal yoo. Rifeensa hanga 50 hanga 100 jira waan ta'eef. Rifeensa illee gasmara na ajaa'ibsiifadhu. Rifeensa akkuma ta'e akka inni guddaan keessa isaa rifeensa jala jiru. Sammuu baay'ee gaariidha. Kun poointii maala? Yaadni jiraatu malee rifeensi jiraatu jiraachuu baatus baay'ee gaariidha. Egaa gara xumuraatti fidaa jirra. Caalaan tarii wanti itti dubbachuu barbaaddu jiraatti shabaasii kenna. Wanti dubbachuu barbaadu maal seete? Nuyi tiktaakaroonni Oromoo jettaa. Jechuun amma sa'a kanatti lafaa dhufaa jedhamna natti fakkaate. Ariifuu gara miidiyaatti dhufaa jirra. Hojii gaarii hojjechuu qabna. Inni guddaan hanga ija namaa seennetti hojii gaarii hojjechuu waan namni irraa jaallatu wayii waan hawaasa safuu hawaasaan cabsine waan aadaa fi amantii duudhaa kan kana hin miine. Isa sana gaafa hojjenne garuu hundaa'uu milkaa'aa ta'uu dandeenya. Inni guddaan kana. Inni xaan immoo warri olii. Hangafoonni keenya nu jajjabeessanii sanarraa kan hafe immoo wantaa fi dhaawateetti deemu. Namoonni akka sifaan hojjetaniif waamicha dabarsuu dandeessa. Namoonni kamiyyuu namoonni waan gaarii hojjetu. Namoonni konteentii gaarii qabatee jiru. Namoonni bakka waan bareedaa miidiyaa hawaasaa irratti hojjechaa jiru rakkoon qabu. Hunda isaa wajjin hojjechuudhaaf wayyan qaba. Waliin hojjechuudhaaf. Dayyina wayyan qaba. TikTok keessaa tokko affeerree walitti deebina. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya TikTok isaa keessaa tokko isin affeerreeti. Lafaan xumura walitti deebinee nagaa waliin jennaa caalaa maqaan TikTok keetii kingi caalaa jira. Asabalo belo lomiye almacham ganana jamanana. Har'a fakkaa wal goona yuumee kootaa dhugaa. Ani sinifan baasa amaarisa sirbinaasa. Daansi si qajeelchi seerramu. Jalqaba maal godhan seetan amaarisa irra subbaa. Hin jammaran akkanatti. Jedha hundi keessanii jedha. Asabalo belo lomiye almacham ganana jamanana. Almasham ganana jamanana. Isma dareno. Madareno. Isma dareno. Madareno. Akkasii miti ilma ko. Innis maadareenoo jedhanii bariisa. Maal jedha abbaan immoo maal jidduudhaan qellis jedha. Innis maadareenoo maalini? Waluma keessa laaqi rakkoo hin qabu. Jedhaasi. Maadareenoo namni amma sirbu tokko bochoraadha. Tokko boleettidha. Ani hin beeku gara kiyya. Ta'e lafa maal hin beeknee miti. Eenyutti garaa haadha ofii keessatti barata. Osoo nyaata ta'ee wallaalta. Akkana walii baata. Ines madara isoba koti urgufa isobdi shashi urgufti isoba koti urgufa Yemala mala abit kabika Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya hordofaa turtan kanneen amma ammaatti turanii turban keessumaa biraadhaan walitti deebinaa. Asumaan nagaa isinitti dhaammanaa dargaggoo Caalaa Usmaan geggeessinaa. Ulfaadhaa, waraabulaa, torban gaarii.